Waboon zoonii giddugalaa tarkaanfii bakkeewwan gurguddoo shan kan qubsuma waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa taate irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessuu beeksise. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa aanaa limmuu fi bulbuloo keessatti maqaa nyaata maatii milishaa jedhuun maallaqaa fi midhaan hawaasarraa humnaan guuru akkasumas imaltoota dirree leenjii waraanaatti erguu fi maallaqarraa fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Adaa Baargaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa walii isaanii wal mormuun hidhatti wal guuruun dhaga'ame. Bitoota isa 22,2026 ashama harka fuula hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii giddugalaa tarkaanfii bakkeewwan gurguddoo shan kan qubsuma waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa taate irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Korommiiwwan sabaa waboon barii barraa kan eegaluun loltoota mootummaa naftanyaa PP akka baala mukatti harcaasaa jiraachuu ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugala Shawaa Lixaa keessatti bakkoota hedduutti tarkaanfii lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa PP irratti fudhateen bakka lama kaambii guutuu keessaa hurgufee baasuun bakka sadiitti immoo hatee hidhuun diina ilmaan Oromoo barbadeessee injifannoo boonsaa galmeesseera. Iddoowwan waboon tarkaanfii laalessaa diina irratti fudhate kunneen aanaa Dahaa Baargaa, aanaa Shinoo, aanaa Eelaa kanneen keessatti tarkaanfii kan fudhatee fi ganda Meettaa Minaree kaambii Wagdii jedhamu guututti kan dhuunfatee fi ganda Lagaroobii keessatti akkasuma diina rasaasa hawwaxalee injifannoo milkaa'aa argachuu beeksiseera. Injifannoo kanaanis meeshaan Zuuyi 23 tokko gubachuun kaanis hedduun kan gubatee fi loltoota mootummaa naftanyaa PP hedduu du'aan kan adabaman ta'uu fi baay'ee isaanii madoo dandammii hin qabne taasisuun olaantummaa isaa mirkaneesseera. Waboon lola bakka shanitti taasise kanaan meeshaa hedduu dugda diinarraa kan hiikamee fi loltoota diinaa 10 kan booji'aman yoo ta'u kanneen kaambii guutuun waboon dhuunfatamanii jiraachuus ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif mirkaneesseera. Waboon hawaaru haala lisuu injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa aanaa limmuu fi bulbuloo keessatti maqaa nyaata maatii milishaa jedhuun maallaqaa fi midhaan hawaasarraa humnaan guuru akkasumas imaltoota dirree leenjii waraanaatti erguu fi maallaqarraa fudhachaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Leemmoo fi Bulbuloo ganda Miixoo sadee fi Leemmuu Mirxii keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa maatii milishoonni lolaaf irraa deeman maallaqa midhaanii fi wantoota garaagaraan gargaaruu qabdu jechuun hawaasa hiraarsaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan ganda Miixoo sadee keessatti abbootii qabeenyaa irraa qarshii 50,000 fi sanaa ol fuudhuu akkasumas namoota harka qalleeyyii homaa hin qabne irraa qarshii 7,000 hanga 10,000tti guuraa kan jiran yoo ta'u namoonni waan kaffalan dhaban qe'ee irraa baqachuu fi waan qaban gurguranii kennaa jiraachuu jiraattonni dabalataan ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanichuma ganda Leemmuu Mirxii keessattis maqaadhuma nyaataa maatii milishaaf kennaa jedhuun mataa nama tokko irraa midhaan kuntaala tokko fidaa jechuun hawaasa irraa guuraa jiraachuu fi nama waan kennu dhabe reebuun mana isaa seenanii qabeenya isaa saamaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti gabaasaniiru. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa kunneen namoota gandoota kanneen lamaan keessaa waan kaffalan dhabanii xiqqoo bubbulaniin isin mana teessanii nyaata kennuu dadhabdan isaan immoo lubbuu kennan jechuun reebuu fi qabeenya isaanii saamuu akkasumas dirree waraanaatti geeffamtanii milishaa taatu jechuun doorsisaa jiraachuu gabaasni miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabee ni addeessa. Kana malees aanicha keessatti namoota daandii imalanii aanaa biroo irraa gara magaalaa kanaa seenan akkasumas magaalaa kana keessatti hojiilee garaagaraa hojjetanii gara magaalaa biraatti imaluuf yeroo konkolaataa keessaa buusuun waajjira poolisiitti galchanii maallaqa irraa fudhachaa fi mooraa waraanaatti geessuun leenjii waraanummaa kennaafi jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Adaa Baargaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa walii isaanii wal mormuun hidhatti wal guuruun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi.
Godina lixa shaggar aanaa bargaa ganda gaattiraa nabee jedhamu keessatti waldhabdee keessoo isaaniitti uumameen utubdoonni murna nama nyaataa mootummaa naftanyaa PP loltoota isaanii kanneen ta'an 3 hidhatti darbachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Loltoonni sirnichaa guyyaa wal dhabanii wal nyaachuun daba walirratti raawwachaa oolan gaafa bitootessa 17 namoota maqaan isaanii Amanuu Itichaa Komaandara Olaanaa Mokonnin Bulchaa Gandaa fi Abarraa Gonfaa ajajaa milishaa magaalaa Aanichaa kan ta'e Hincinnitti hidhanii walii isaanii wal dararaa kan jiran ta'uun ibsameera. Akka maddii odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaa ibsutti injifannoo gaachanni sabaa waboon bakkichatti galmeesse sababa godhachuun maqaa waliin impaayera kufuuf dhufte utubaniin isintu waboo nutti fide jechuun hidhanii gara jabinaan wal dararaa jiraachuun barameera. Mootummaan naftanyaa bilisiginnaa sodaa fi raafama hamaa keessa galuu hordofee waldhabdee keessoo isaaniitti yeroo hundaa uumamu gadi qabanii tooftan furuu kan hin dandeenye fi bakkeetti wal saaxilanii kan maqaa wal xureessan loltoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa wal shakkii baay'isuun nagaa waliif dhabanii wal yakkuun gochaawwan gara jabina ulfaataa walii isaaniin walirratti fudhachuu cimsanii jiran. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin akka walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.